jedheyyuu wanti tajaajilaa sun jedhe sun mee akkeessitii namoota kofalchiisi mee waa inni jedhe san. Akka inni jedhe san jedhu yookiin akkana jedhe. Jedhi mee maaloo namoonni haa kolfaniis ilaalaniitiin mee akkeessi mee sirriitti. Ishi nan jedha kennu. Tokko lama sadi afur shan arba saddeet sagal kudalama Hey, innati gochaatiin jirtu waan nama kofalchiisuu miti maaliif hin kofaltame hin kolfinii callisi. Hey, innati gochaatiin jirtu kun asirraa eeggamuu miti hin kolfin maaliif hin kofalta waan nama kofalchiisuu miti inni kuni. Hello, na dhageessaa ammaati na dhagaatiin jirtaa? Eeyyin si dhagaatanan jira. Sirriitti na dhaggeeffadhu sammuun keetii sirrii hojjechaatiin jira miti waan tokko duwwaa sitti ma jedhee tanani. Eeyyin gurraanis nan dhagaa sammuudhaanis nan yaada. Elaa waan tokko siif dhaama waan tokkonis jala sararee tanan sitti himee si hubachiisa. Cubbuuwwan kan biraa hedduu isaanii yoo hojjette hundumti isaayyuu siif ni dhiifamu. Namni hafuura qulqulluutti qoose namni hafuura waaqayyootti qalladee itti qoosee arrabse garuu cubbuun isaa hin dhiifamuuf. Isa kana hubadhu isa kanan jala sararee sitti ma jedhee tanani. Cubbuuwwan kaan cubbuu gurguddaayyuu yoo hojjette siif dhiifamuu danda'a. Garuu namni hafuura qulqulluutti qoose namni hafuura qulqulluu salphise garuu cubbuun isaa hin dhiifamuuf. Kanaafiyyuu lammata deebitee hafuura qulqulluutti hin qoosin. Isa kanas si hubachiisa jedhee tanani amma siif galeera natti fakkaate. Akkami siif galee? Eeyyin naaf galeera amma. Kanaafiyyuu kennaa hafuura qulqulluu kan itti qoosan miti lammata deebitee hafuura qulqulluutti hin qoosin. Gonkumayyuu hafuura qulqulluutti hin qoosin. Ishi maal gochuun qaba gara fuulduraatti? Innati gochuu qabdu gara fuulduraatti tokkoffaa ofii keetiif itti qoosuu dhiista. Lammaffaa moo warra itti qoosan ittiin qoosanaa jetteetiin barsiista malee wajjin hin kolfin. Namni kamiyyuu guddaas haa ta'u beekamaas haa ta'u xiqqaas haa ta'u guddaas haa ta'u yeroo inni kennaa hafuura qulqulluutti qoosee itti kolfu ati adaraa kee wajjin hin kolfin. Yoo dandeesse ittiin qoosin jedhiitii hubachiisii bira darbe malee gonkumayyuu wajjin hin kolfin. Kinoo inni ati gara fuulduraatti gochuu qabdu isa kanadha. Karaa gabaabaa maal jechuun barbaachiseeti? Hafuura qulqulluutti hin qoosin. Hafuura qulqulluutti hin qoosinaan jechuu barbaade. Maal ijoollee gudii? Uummanni osoo laayik hin godhinaan taa'ee na laalu. Maal ijoo xiqqoos ta'u irraan baranne? Waan hundumaaf iyyuu laayik godha. Sheeris godha. Dhaloota biraa akka ga'uuf sheer godha. Mucaan nana hin duune ammayyuu ni jirtaay bakka barana hin dabartu siif dhumateera. Lakkii ani hin du'u ganaan jiraadha jedhiin akka karoora seexanni siif baase osoo hin taane akka karoora waaqayyo siif baaseef jiraatta. Dhugumas siin jedha laal mucaan nana kiristaana taatee du'a hin sodaatin. Sababbiin isaa immoo kiristaanni hin du'u ni jijjiirrama malee. Kanaafiyyuu Phaawulos akkas jedheetiin lallaba. Anaaf Kiristoos jireenya kooti. Du'uun immoo bu'aa kooti. Du'a keessa darbee tanan jireenya bara baraatti gala akkuma jedhe. Kanaafiyyuu dhuguman sitti hima. Kiristaanni hin du'u ni jijjiirrama malee.
Kanaafiyyuu du'a hin sodaatin. Kiristaanonni baay'een isaanii gaafa namni tokko foonii fi lubbuun isaa gargar ba'ee lubbuun isaa gara abbaasaa gaafa godaantu uffata gurraacha uffataniitiin bo'aniitiin lafarra gangalatu. Inni kun kiristaanotarraa hin eeggamu. Gaafa lubbuun takka gara gooftaa isaa deemte isin dibbee fi kiraara keessan kaasatii faarfadhaa malee hin boo'inaa. Boo'uun kiristaanummaarraa hin eeggamu. Sababbiin isaa immoo kiristaanonni hin du'ani ni jijjiirramu malee. Kanaafiyyuu lubbuun isaa gara mootummaa Waaqayyoo adeemte malee gara Si'ool hin deemte. Kanaafiyyuu hin boo'inaa. Warri gooftaa Iyesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatan hin du'ani, isaan ni jijjiirramu, darbaniitiin jiraatu. Arrammoo ishii tanan si hubachiisa jedhee tananii Yesuus deebi'ee ni dhufaa, qophaa'oo ta'eeti eeggadhu. Kakubaanee akkamitti duuna, kakubaanee ergaa baanee akkamitti duuna, ergaa baanee kakubaanee akkamitti duuna, kakubaanee ergaa baanee akkamitti duuna, ergaa baanee otoo baay'ee quba nutti nyaatu dabarree nuti dabarreerra, otoo baay'ee caba keenya eegu dabarree nuti dabarreerra, otoo baay'ee bollatti nu eegu dabarree nuti dabarreerra. ፓስተር መጽሐፍ ቅዱስ እያነበብህ ነው። ሂድና ረብሸው እንዳነብህ አድርገው። አቺ የጌታ ሰው እንዴት ነሽ? ጤነኛ ነሽ? እብድ ነሽ? ኖርማል ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? አለሽ? ያራድዬ ልጅ ይመችሽ። ደህና ነሽ? ምን እሺ ነው ብራዘር? ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ያማል እንደ ልጸልይልህ? ጸሎት ትፈልጋለህ? ውብ ነው እባክህ። ምን ስክርፓፕ ዝርያ ስለምንድን ነው የምታወራው? ስክርፓፕ አንተ ልጅ ያብዳል። በቃ በጣም እያመመክ ነው። ልጸልይልህ በእናትህ ና ልጸልይ። ዝርያ አንተ ልጅ ያብዳል። በቃ ሂድ እባክህ። ስታኝ እብድ መስላለህ እንዴ? የአራድዬ ልጅ እኮ ነኝ። አንተ የፋራ ልጅ ውብ ነው። እሺ አንተ ዝርያ ያውኑ ልጅ አይታላ የኔ ሥራ አስፋፊዎች ናቸው፣ የኔ ልጆች ናቸው። አይታላ አራዳ ማለት ሱሪውን ዝቅ አድርጎ የሚሄድ ሳይሆን ለእግዚአብሔር ብሎ አንገቱን ዝቅ አድርጎ የሚሄድ ነው። አራዳ ማለት ሱሪውን ዝቅ አድርጎ ስለ ስክርፓፕና ስለ ዝርያ የሚያወራ ሳይሆን ጠዋትና ማታ ሁሌ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያወራው እሱ ነው አራዳ የሚባለው። ስለዚህ ዘመን የማይቀይር ሁሌ ፋሽን ሆኖ የሚመጣ ሁሌ አዲስ ሆኖ የሚመጣ የኢየሱስ ክርስቶስ ስምን ሁልጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ያድናል በል እንጂ መጥፎ ቋንቋ ቆሻሻ ነገር አትናገር።